akkuma gartee footoolee adda addaa agartan kanatti namni gartee manatti nafnee magaalaa guddittii Teheraan awwaalcha Sayyid Ali Ayatollah Khamenei irratti mul'achuudhaaf qophiileen adda addaa akka godhamaa jirtu irraa haasofneeti jirra. Guyyaa irraan tanaa Khamenei musallatti dhiyaatee achitti salaata irratti salaatul janazaa jaaniin afaan warra gartee amantii islaamaa hordofu isa irratti gartee salaataniitu turanii bikka salaata sanitti dhugumatti gartee ilmaan isaa kan yeroo dheertuudhaaf bikka gabbahanii eegalolli kun eegalame numaa gadiin bahin gabbahanii asirratti gartee mee footoo isiniin garsiisa. Ilmaansa sadan kana khaan gartee Ayatullah Mujtabaa Khameneidha. Sadeen kuni gartee asitti as bahanii akkasitti salaata irratti mul'ataniiti jiran. Isaan kana qofa odoo hin taane aangawoonni itti gaafatamoota gurguddaa qaban kan mootummaa Iraan warreen waraanaatirraa basaastoota akkasumas qaamoota gurguddaa gartee mootummaan Ameerikaatii fi warri Israa'el haalaan barbaadaa turan sababa awwaalcha kanarratti ifa bahaati jiran. Kanuma ilaalchisee namni hedduun jarri kuni maaliif as bahanii maaliif ummata kana keessatti faa mul'atanii jechuudhaani akkanatti gartee footoolee isaaniitii fi viidiyoolee kana hunda gartee sooshaal miidiyaa gubbaarraa arraan tana olii gad deemaa jira. Akkuma gartee asii gartanii namni kun gartee itti gaafatama Besiege Force jaaniini akkasuma sanitti namtichi kun itti gaafatama IRGC ol aanaadha. Akkuma yaadatanitti yeroo dabarte asirraa gartee qalbiidhaan dhageeffadhaa wanta takka gartee waan sila lafarratti ta'uun isiniif himuudhaaf deema. Yeroo hedduu akkuma gartee amma durallee quba qabnutti jarreen kun hogguu akkanatti gartee ifatti as bahan mootummaan warra Israa'el hin rafan keessaafuu basaastoonni isaanii kun hin rafan. Sa'a 24 jaruma kana jala barbaadan gartee warra deemu. Dubagaa warreen waa'ee waraanaatii fi keessaafuu basaastummaa nama barbaaduu irratti muuxannoo adda addaa qaban akka jechaa jiranitti jarreen warreen Iraan warreen Israa'el jara kana inumaatu gartee yeroo ammaan tana teekinooloojiilee adda addaa tan inumaa gartee ija namaa tana hammam takka fagoollee taatu waan gartee kaameraa addaatiin aayirasii namaa laaltee haaftee abaluu ta'uu mirkaneessituu fi inumaatu gartee chipsii adda addaa tan bilbila keessa karaa vaayirasiitiin naquu danda'an. Takka ammoo bikka gartee akka namni akkasitti walitti qabame kana keessatti dhiyaatanii qaamaan chipsii gartee taagii nama gootu isaan kanaan tuqanii bikka fedhan yoo dhaqanillee ta'e isaan kana jala deemtee gartee isaan kana baaftu hunda irra godhuu ni danda'anii. Yeroo akkanaa tana keessa warreen basaastoonni hin rafanii jara kana gartee akka barbaadanitti jala deemanii inumaa gartee yeroo lollitti yoo gartee fuuldura lolatti kaas garagalan taate jara kana hunda gartee gatuudhaaf ta'anii jechuudhaani namni hedduun yaaddoo isaanii ifatti dubbachaati jiran. Akkumaan gartee isin garsiise kanatti inumaa jarreen kun egaa ummata hunda walakkaa deemanii namni kun haalaan itti hoddommaachuu bira dabranii fedhan gartee xiisha keessa waa kaa'uu danda'an takkaa'u gartee waan adda addaa godhuu danda'an. Tooftaaleen basaasummaadha tooftaa hedduudha qaban. Akkuma yaadatanitti marsaa amma duraatis warreen sababa gartee akkanatti lolli Ameerikaa fi Iraan jidduudhaa san xiqqoo hafuura baafate gabbahanii isaanii miilaan gartee magaalaa hunda keessa olii gad deemaa jiru. Keessaafuu gaafa ayyaana warra lubbuu isaanii dabartee takkaa gartee ayyaana aangawoota gaafa biyya isaanii Iraan tana gartee karaa revolutionitti gartee jijjiiranii irratti gaafa dhiyaatan sanis akka gartee itti godhaa turan jechuudha. Dubagaa yeroo ammaan tanaa kana akkanatti gartee as bahuun kuni jara kana hundaafuu gartee haalaan yaachisaadha jechuudhaani irraa dubbachaa jiran. Inumaatu gartee ilmaan Ayatullah illeen kan gartee salaatul janazaa kan gubbaarratti qabahan nam tokkollee nu hin yaanne
ammoo mul'achuun isaanii kuni ifii isaaniitiif illee gartee akka lubbuu isaanii wareegamaaf qopheessanii jaaniiti gaa odeessaa jiranii isiniin jechuudha. Kanuma wajjin wal qabatee mootummaan Ameerikaadha akka gartee guyyaa har'aan tanaatis pirezidaantiin Ameerikaadha jechaa jirutti nuti Iraanii wajjin akkumaan yeroo duraatillee isinii amma durallee isinii himaa ture waliigaltee dheengada magaalaa Doohatti godhaniif jecha torbaan tokkoof lola dhaabuu isaanii san mirkaneessaniiti jiran. Dubbii guddoon garuu immoo ammallee gartee namni hedduun karraa haasawaa jiran mootummaan Iraan awwaalcha kana maaliif torbaan kana godhuu barbaadanii jechaa jiran. Awwaalcha gartee ammaan tana isaan akkanatti garsiisaa jiran kuni yeroo amma dura namni hedduun gartee itti yaadanii takkaa'u gartee yaada isaanii kana waliif fidanii irraa dubbachuu hin dandeenye. Garuu immoo ayyaana mootummaan Ameerikaadhaa eega biitituun ijaaramte amata 250 isaaniitii waliin awwaalcha ayatullaadhaa irra fiduu kana keessaafuu gartee kan amantiin islaamaa akka jettutti yoo gartee namni tokko kan du'u taate guyyaa lama gartee yoo kam turse daddaftee awwaaluudha qabda gabaabinatti yoo kam ture gartee guyyaa lama garuu immoo daddafanii gartee awwaalamuudha qabanii. Warri Iraan jidduu lolaa kana gartee lola kana sababa godhatanii yeroo sanitti baatii takkaa fi guyyaa 10 takkaa gartee guyyaa 40f namni kun gartee biyya guutuu keessatti akka gartee taaziyaa takkaa'u gaddatti dabarsan eega awaajan booda arraan tan ammoo yeroo tanatti gartee Juulaay 4ffaa kanarratti torban Juulaay 4ffaa kanarratti gartee awwaalcha isaa godhuun kuni guutumaa guututti akkuma gartee amma dura propagaandaadhaa fi gara miidiyaatiin waa hundumaa gartee waan Ameerikaan godhaa jirtu kana muuxannoo addaatiin dura bahaa jiran garsiisuudhaa fi addunyaa guutuun bikka gartee uumama Ameerikaadhaa amata 250 irraa haasoyturra awwaalcha Ayatullah Khameneidhaa kan gartee namni miiliyoona 20 ol magaalaa Teheraan qofatti irra mul'ata yaanii odeessaa jiran. Kan yoo xiqqaattee namni miiliyoona 80 ol Iraanii fi Iraaq, Paakistaanii fi bikka adda addaatti gartee gaddasaa kanarratti hirmaachuudhaa fi ta'anii daawwachuudhaan mirkaneessanii jedhaniiti gartee odeessaa jiran. Kana keessa akkuma beektanitti poolitikaa hedduudhaatu jira. Awwaalchi kuni awwaalchuma gartee kanatti nama biyya bulchaa biyya takka itti awwaalanii miti. Awwaalchi kuni awwaalcha poolitikaadhaati. Awwaalcha istiraatijiidhaati. Awwaalcha onnee namaatii fi qalbii namaa itti bitatanii. Kana keessaa yoo yaadatan michiyyoo xiqqoo tan gartee baatii amata tokkoo fi baatii 4 reefka isiidhaa kana bikka hunda gartee yoo laaltan dura deeminsaanii isii tana gartee qabanii deemaniin isiin tuni tan gartee Ayatullaan abbaa guddaa ta'uu fi kanarratti gartee warreen bikka sanitti du'a isaanii kanarraa fi akkaataa gartee itti du'an irratti waan takka gartee irra deddeebitanii gaaffii gama keessaatiin nagaafachaa jirtanii fi inumaatu gartee waan takka takkataniin achirratti isinii himu yoo laaltan asitti gartee kuno reefki gartee sanduuqni xiqqaan kuni kan miqiyyoo xiqqoo saniiti. Jarreen kaanis akkasitti gartee tartiibaan kaayame jechuudha. Nama hedduudhaaf wanni galiin takka jirtu dhugaa yoo dubbanne du'a Ayatullah Ali Khamenei kana akka Ayatullaan du'uudhaaf if qopheessee jiru obboleessi keessan baatii Janaarii keessa isinii himeetiin ture. Mana keessa warri jirtan yoo gartee ana akkas jee isinii himu dhageessan barreessaa mana keessatti wayin isinii himu deemu. Ayatullah Ali Khameneidhaatii fi Mushtabaa yeroo gartee qabrii Khomeini irra deemanii dhaqanii inni gartee waa hunda visit godhaa ture. Ayatullaan du'aa fi qophaa'u jira isiniin jeetitiin isinitti himaa ture. Warreen mana keessa jirtan yoo dhageessan. Warreen dhagaa turtan akkasiimiin galatooma dhagaa turtan irra hedduun keessa warreen barreessaa jirtan dhagaa turtan. Okay. Yeroon san jechuun yoo xiqqaattee baatii 2 dura jechuudha. Kanneen ani isin himaa ture. Maaliif?
ammaan tana oduuleen garagaraa karaa keessoo mootummaa Iraan keessaayis keessaafuu garee basaastummaatii fi garee eegumsa Ayatullaadhaaf gootu keessaa oduu hedduutu gabbahaa jira. Oduuleen gartee ammaan tana gabbahaa jirtu footoo tana beekaatiin irraa dabarsaa akkuma beektanitti gartee dhiibbaa tiktaakiitiif jechaan irraa dabarsaa. Ammoo qalbiidhaan dhageeffadha. Akka gartee amantii Islaamaa qofa odoon taane inumaatu gartee amantii warra Shiyaadhaa kana keessatti yeroo gartee du'aaf if qopheessite. Du'aaf namayyuu gartee akkuma jiraatuttu du'aaf if qopheessee jiraachuudha qaba. Yeroo hundaa'u. Garuu immoo du'a keessaa duuti olaantuun du'a shahiideedhaati. Takkaa gartee du'a gartee maantana martyrs jedhanii irraa odeessaa jiran kana jechuudha. Duuti shahiideedhaa du'a hundarraa filatamtuudha. Yoo dandeesse akka barbaachisutti hojjettee shahiidee ta'uudha. Feetu karaa gartee karaa qabsoottis haa ta'u karuma fedhettu. Dubagaa kana keessatti wanni gartee Ayatullaan godhe. Du'a isaa kana beekee akka gartee galgala san du'uus beekee qaceloo dhageeffadha. Galgala san akka du'u deemus beekeeti. Itti himameeti. Bikka kanarraa deemii bikka kanaa si geessinaa jaaniini isa kadhatanii dideeti. Okay? Inumaatu gaa akka du'u san hogguu beeku laala dhageeffadha. Warreen dhugaan isa jaalatuu fi lubbuu isaanii tana isaaf kannu faamilii isaa ta'an itti aantoota isaa ta'an if qopheessanii isaa wajjin mul'achuudhaatu irra jira. Takkaawu immoo if kannan beekaati if kannan. Ani isinii jiru kana dhageeffadha. Dhugaa yoo dubbanne arraan tana pirezidantiin Ameerikaadhaa Doonaald Tiraamp ani kun hokkanattiin du'uuf deema jedhee yoo gartee labsii takka baasee if kanne taate intalti isaatii fi soddaan isaatii fi akkasuma san gartee haati warra isaa wajjin bikka takka ta'anii ni du'ani wanni isin gartee yaaduu qabdan. Saniin tahiniyu meefaa ganda keenyatti as deebi'a. Aadaa keenya keessatti takkaa gartee aadaa amantii Islaamaa haa ta'u amantii Kiristaanaa haa ta'u guutumatti gartee akkuma naannoo Itoophiyaatti yoo laaltan namni gartee anis wajjin lubbuun tiyya haadhamamtuu je'ee if kannu ni jira si wajjin faamilii teetii wajjin. Ati faamilii teetii wajjin gatteessee gartee anis wajjin haaduu jettee lubbuu ta'e ni kannita hin kannitu. Dhuguma dubbanna waliin sobnu kanarratti. Okay? Kanarratti waliin sobnu. Garuu immoo jarreen isaa wajji dhuman san lubbuu isaanii kannaniiti beekaati. Du'a isaanii beekaniiti lubbuu isaanii hogguu ati lubbuun jirtuu si jaalanna. Hogguu ati lubbuudhaan hin jirre hoo maaliif kophaa si jaalannaadha. Maaliif si wajjin duunee akkuma gartee ammaan tana hogguu ati lubbuun jirtu kana si jaalannutti lubbuu teenyas kanninee si wajji dhumna jechuudhaafi jarri san qubaan filatamanii lubbuu isaanii kannanii isaa wajjin bikka mana gartee inni itti du'e sanitti mul'atanii isin jechuudhaaf. Micaa xiqqoonis filatamteeti. Okay? Yoo yaadattan, yoo deebitan if duba deebi'a. Waan inni isinii jiru kana keessatti. If duba deebi'a. Gaafa lola Kaarbaalaadhaa du'a san gartee yoo deemtanii ilaaltan warreen bikka sanii du'e keessa wareegama san keessa michiyyoo xiqqoodhaa jira. Beebii ijoollee gartee amata kan geenye micaa amata kan geenyeetu jira. Tan lubbuu siidhaa irraa muranii qaama siidhaa bikka hedduutti cicciran. Abaluun jiru garuu immoo ni yaadattan. Akkasuma sanitti jaartiitu bikka san jira. Achi bira dabra aliinis akkasumatti jicciramee ija isaa duratti. Wanni gartee asirratti isaan godhan kuni seenaa san irra deebi'anii hojjetan. Sunnaa san irra deebi'anii hojjetan. Na dhagayaa jirtaniimi?
akkanumatti lafaa ka'anii Ameerikaan waan isaan barbaadaniif sababa taateef inumaa gartee Ameerikaan isaan akkasitti ajjeesuudhaaf sababa gartee isaan ifii isaaniitiif pilaana godhataniiti akka gartee nama Ameerikaan hayyee qophooyine jiraatiti nu ajjeesi je'ee itti himee fakkaatti dubbiin garuu immoo ifiif pilaana godhataniiti Ameerikaan sababatti taate ammaan tanagaa akkuma gartee amantii warra shi'aattis amantii warra shi'aa joogaa amantii islaamaatti hoggaa gartee goonni kee lubbuun jiru odoon taane goonni kee jabaan hogguu lubbuu isaa gartee kannaa akkanaa tanaaf if kanne daranuu guddata daranuu ammaan tana gartee karaa amma dura gartee Khomeiniidha beeka namni gartee biyya Iiraan tana revolutioniidhaan jaare ja'amee kan beekamu ammaan tana wanni isaan gartee gabbaasaa jiran keessa ayatullaan nama waraana biyyattiidha sistama addaatiin istiraakchara guutuu uumee injifannoo ammaan tanaa kanaan nu gahee jechuudhaani ammaan tana warreen gartee mootummaan isaanii ifatti irraa dubbachaa jiran tuni eegalliidha amma booda gartee wannummaan isaan irraa haasawanu ayatullah Ali Khomeiniidha waan takka keessattuu hafuudhaaf hin taa'u okay amma akka gartee warra amantii kiristaanaatti akka feetetti gartee pooppi taatee takka guddoon isaanii pooppiidha miti ni beektan kaatolik keessatti guddoon isaanii pooppiidha okay pooppi taatee amata dheeraallee hojjettee hogguu gartee dabarte booda seenti taata seenti jaaniin okay pooppi booda seenti taate jechuudha eega ati hojjettee duute booda seenti si godhan takkaa'u namni san gartee nama hulii booda akka gartee amma fakkeenyaaf Saint George yoo jaan Saint Clair warra jaan yoo beektan gartee inumaa gartee akka afaan amaaraatti quddus jaaniin miti quddus Goorgis quddus Maarree akkas jechuudha akkasitti ol kaataa jechuudha okay duba gaawwanni gartee ammaan tana Ameerikaan keessa huftee beeka kun hundinuu beekumsa qabaachuurraayi beekumsa nama lola kana hojjiseentuun irraayi okay yoo lola nama kana hojjiseentuun beekumsa ga'aan qabaanne akkanatti gartee tooftaa adda addaatiin waan ati hojjetteen sirratti gartee garagalaniiti addunyaa guutuun akkasitti garagaltu godhan wanni tuni as qofaa miti beeka addunyaa tana guutuudhaan isin jechaa jira Afrikaa keessa akkasumatti gartee warreen ayatullah jala deemuu jira takkaa gartee amantii shi'aadhaa hordofanii akkaataa gartee ayatullaan addunyaa itti ilaalu kana warra qo'atuutu jira kuni biyyootan gartee Eeshiyaa kana qofa keessa yoo xiqqaate miiliyoona 150 oli warri shi'aadhaa yoo xiqqaate okay so jarreen kun hundinummaa haareetti gartee Ameerikaas akka diinaatti ilaalanii inumaatu daran gartee wantaaf qabsoo mataa isaaniitiif qabsoo biyya isaaniitiif qabsoo ummataa fi amantii isaaniitiif jecha ka'anii jechuudha namtichi kuni ayatullah Ahmad Kataamii jaaniini reefuun tana haasoo godhaa ture haasoo inni isaa guutumatti gabaabina gartee Iiraan keessa garee lamaa jira jeetiin isinimee jira miti garee gartee warra hardlaayiniidha warra gartee akkaataa ayatullaan biyyatti gaggeessaa jiruu fi isaan warra deeggaruu fi gareen taan ammoo warra gartee ammaan tana aangoorra jiru warra gartee jiddu jireessa tahan okay warra Ameerikaa wajjin gartee marii gooneeti lola kana dhaabnee nageet deebina warra jiruu fi warra lolumatti gartee Ameerikaa tana injifachaa jirra injifannoo teenya daranuu itti fufuu qabna biyya Falastiin bilisummaa baasuu qabna Libanaan bilisummaa baasuu qabna Israa'el akka jirtutti dhabamsiisuu qabna warra jechaa jiru jechuudha wanneen isinitti himaa jiru tanaafi alaabaa diimtuu qabatanii dhiinni keenya haanuu kafalamuu hogguu ja'an irra hedduun gartee yaanni kun karraa dhufaa jiru warreen gartee gara hardlaayinii kanarraa dhufaa jira
isaan kanaatu amma politika biyyattiidhaa dominate godhaa jira. Yeroo gabaabduu keessatti yoo gartee prezidantiin Iiraan qaamaan tanaa kuni aangoorra turees yoo aangoorraa haasaniis fedhu aangoorra turee gartee ifi filannoo itti aantutti jechuu kiyya garuu immoo odoo filannoo achi aantu san odoon geenye yoo aangoorraa kaka'u taate ka'uun ni danda'a beekaa amma dura gartee aangoorraa hin kaajee dubbatee jira baatii takka akkana dura aangoorraaniif kaasaa jee dubbatee ture maaliif dhiibbaa gartee gareen hardlaayinii tuni isaanirra godhu jirtuuf jecha jechuudha. Ani waniin isinitti himuu barbaadu ammatti marsaa itti aantu keessatti warreen aangoorra dhufuu taa'u warra hardlaayinii kana. Hardlaayiniin kuni warra gartee guutumatti Mujtabaa wajjinis yaada tokko irratti jiraatu jechuudha. Maaliif akkaataa gartee hameeniin biyyatti gaggeessaa ture yoo laaltan hameeniin garee hunda baalaansii godhaa ture politikaa ajaa'ibaa taphachaa ture. Hundoonni politikaa hameeniidhaa quraana irraa dhufa. Kana keessa gartee waan shi'aatii fi waan sunnii fi kanaa miti. Politikaan homeeniidhaa quraana irraa dhufa quraana qofarraa. Hameeniin nama gartee quraanattis ekspertummaa gartee sababa inuma doktore digirii qaburraa. Nama gartee qo'atee hogguu hedduu akka gartee barruulee adda addaa irraa barreessee jiru. Takkaa gartee istadii hogguu afurii ol quraana qofarratti godhee barruulee adda addaa godhee jiru. Istiraatejiidhaa fi waa'ee lolaa akkasumas akkaataa gartee hawaasni itti jiraatuu fi waan adda addaa irratti gartee barruu adda addaa barreessee jira jechuudha. Dubagaa dubbiin tun achi dhaabbachuudhaaf hin deemtu. Lolli kuni yeroodhaaf dhaabbate torbaan tokkoof dhaabbate eega gartee awwaalchi kuni xumurame booda gara politikaa duraanii sanitti deebuudhaaf deeman. Qajaloo dhageeffadhaa. Politikaa duraanii san maal akka ta'uu qabu dhiibbaan ammaan tana godhamaa jirtu gara lolaatti deebi'uudha. Gara Iraanii. Ameerikaa fi warri Israa'el lolatti gartee akka deebuudhaaf deeman isinii himeetiin jira. Maaliif? Milikanni guddaan tokko takka gartee qabxiin nuti irratti gartee hundeeffannee jala deemaa jirrurraa akkaataa lolli Libanaan keessatti gartee gaggeeffamaa jiru kuni if duuba hin deebiin mootummaan Israa'el dubbattee jirti. Nuti lafa Libanaan gadhiifnee keessaan baanu jedhaniiti dubbachaa jiranii jee isinitti himaatiin jira jechuudha. Waliigaltee MOU tajaajila san keessatti qabxiin dura dursoo Israa'el Libanaan gadhiiftee bahudha. Itti aansuudhaan lolli dhaabbachuudha. Dubagaa qabxiin duraatunuu hin mirkanoofne galman geenye akkamitti gartee qabxiilee biraa irratti marii goota hin ta'uu jechuudha. Tanaafuu wanni gartee isaan irratti deebuudhaaf deeman lola. Isinitti haaraan ta'in Israa'el akkana cal jettee taa'uu hin dandeessu. Warri kun gartee lafa babal'ifannaa inumaa ta'e Israa'el tana gartee odoon keessachuun kunne reevuun tana miidiyaan warra Ijiptii akka jechaa jiranitti inumaatu gartee pirezidantiin isaanii pirezidantiin biyya Ijipti Al-Siisiin gara isaatiin akkuma gartee na duuba gartan kanatti pirezidantiin Ijiptii kan duraan gartee warra Israa'el wajjin hojjechuudhaan beekame. Waa hundaanuu garee warra gartee Muslim Brotherhood tana biyya isaanii keessaa dhabamsiisuudhaan strategically Israa'el wajjin gama tokko ta'uudhaan keessaafuu gartee horii Ameerikaan Ijiptii kannitu kana ilaalchisee arraan tana maal jechaa jira? Arra yoo Israa'el Falastiin akka biyyaatti gartee beekamtii kanniteef malee nuti isaanii wajjin hariiroo nagaa hin goonuu jechaa jira. Yaanni kun eessarraa dhufu jira? Yaanni kun eessarraa dhufu jira? Siisiin ifii isaatiif fadheeti Falastiiniif sagalee ta'u jira. Hin dogoggorina. Siisiin dubbii Falastiin irran kaayyenne. Maaliif? Amata sadeen dabre kana bar ijaan harkaa ture. Nama gartee miiliyoona 3 haga'u kan mana isaaniitti irraa buqqee beelaan dhumaa jiru. Nama
akka inumaatu gartee karaa Gaazaarraa gara Ijipti asin dabarre daangaa itti cufee taa'u jiru jechuudha. Okay? Kana gartee hin raanfatina. Daangaa ifii isaatiif itti cufee nyaanni kan dhayineef uummanni licha keessa gadi hin baane dawaan akkan seenneef nama godhaa jiru jechuudha. Garuu moo arraan tan akka inni jechaa jirutti yoo Izraa'el lafa Falastiin akka gartee biyyaatti beekamtii kanniteef malee nuti isaanii wajjin hariiroo nagaa hin godhannu jechaa jira. Kun hundinuu bikki isiin irraa dhufaa jirtu dhiibbaa mootummaan Iiraan godhaa jirturraa. Mootummaan Iiraan warra Paakistaanii wajjin, Tarkiidhaa wajjin akkasumas Saudi Arabiyaadhaa fi Ijiptii wajjin gartee akka agoobara biyyoottan Islaamaatii fi biyya Arabaatti jiddu galeessa bahaa kanarratti gartee agoobara ilaa hanqa nikularaan biyyoottan kana eeganii irratti hojjechaa jiranii jeetitiin isinii himaa ture. Dubbiin san deemtee amma inumaatu gartee qaama godhatteeti jirti. Okay? Laala asirratti dubbiin tun amma inumaa gartee qaama godhatteeti ministeerota bira dabartee toora gartee olaantoota biyyattii bira geessee jirti. Tarkii, Paakistaan, Ijiptii fi Saudi Arabiyaa gama duubaatii waan kana hunda maaltu gaggeessaa jira? Guddoon Iiraani. Akkuma nama dura isiniin jetti Iiraan yeroo gabaabduu keessa mirgaa fi lafa Falasxiiniifis Ameerikaa irratti dhiibbaa godhuudhaaf teessii isiniin jechaatiin ture. Okay?